سبك ربي كنيا سبك دركني بكنيا كم تعلم ستمن نمني سترى كتوامي رمي نمني ولدت نقب يا إلهي سكرن ربي كنيا سبك دركني بكنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama harka fuune akkam jirtanii uummata koo kabajamtoota koo jaallatamtoota koo akkam nagaa qabdu baga jiraattanii isiniin jedha baga rabbiin isaa kana isin geesse እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ባይ tokko warra mubaarakiin wallahi viidiyoo iddoo gaddaatti ilaalan jira. Baay'ee tokko na gaddisiise viidiyoon har'aa kun jechuudha. Maaliifi ilmi namaa ani beeku wallahi waan akka ani baqa wallahi mubaarakiin ilaalee himimmaan qabachuu dadhabe jechuudha. Mubaarak jechuun xinnaafis guddaafis bakka guddaatti akka guddaa fakkaata. Bakka xiqqaattis nama xiqqaa fakkaateeti jechuudha. Mubaarak haadhaaf nama reebamu jechuudha. Wallahi umurii sanaatiin ijoolleen nama reebamtu jirti. Na dargaggeessi nama reebama. Nama haadha isaa reebamu jechuudha. Nama haadha isaa kabaju, namallee nama kabaju jechuudha. Haadha isaa biyya ormaa keessa waggaa 6 hojjettee harka qullaa galte biyya arabaa keessa akkuma keenya biyyaa baatee jechuudha. Isheetiin bakka gaa jedhee Finfinnee keessa olii gadi rakkataa jira. Garuu immoo ishee fan dabarsa jedhee otoo namni inni kaan otoo jaalallee maalii otoo jedhan keessa otoo hin galiin amma kana ta'a. Maaliif haadha kofan man dabarsutti jedhee jechuudha. Namni kuni ani beeka wallahi yoo qabaattanis yoo qabdantes namni maali saayitii kanatti waan lafarra sin dadhabuufi ani beeku wallahi namni waan inni rafee namaaf hin bulleefi ani beeku jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haati kanaan ጊዜ meeqa dhuftee dadhabdee dhiistee deebitee miilana sammas dhuftee kun akkuma argitan egaa waan sibiila harka isaa irratti hidhame sanaaf jechuudha. Mucaan koo natti qayyarame. Mucaa koo akka ijoollee sabiyyiitti reeba. Mucaan koo abboommii koo jalaatti takka ol jedhee nama nan ilaalledha. Iddee gaafa habila kana sibiila kana harkatti dhaataniiti mucaan koo na ajajamuus didee na wallaalee natti qayyarame natti geeddarame jette isheenillee jechuudha. Innillee haati koo guyyaa tokko ani yoon daawwallee fiisha sagal natti daawwalaa ooltu ani daawwallee narraa kaasuu diddee jedhee bu'a. Akkuma argitan kana amma maftaafaa wajjiniini zallaqeefaa wajjiniin taanii dadhabanii dhiisaniiru. Har'a immoo fedhii rabbiitiin egaa habila sibiilicha harkarra jiru hintalitti sana ishee gaafa duratti hiisiste hunda isaaniitti waamte adaraa ilmoo koo malee jiraachuu hin qabu. Adaraa yoo haadha kee kabajjate wallahi baay'ee tokko na gaddisiise. Wallahi mimmaan qabachuu hin dadhabani. Wallahi haati kanaa boosee mucaanillee cinqamee rakkate jechuudha. Yoo sibiila sana ofirraa baasuu hin danda'u mucaa sunillee jechuudha. Akkanaan mucaa koo akkas gootee maal argattaa? Bu'aati argattu maa inni jettee haati Mubaarak kadhaa meeqan hintala jechuudha. Isaa booda Mubaarakiin gara manaatti waamanii yoo dhufee galuu sossobanii irraa hiiki jennaan hin ta'uliin labbaa kun har'aan ba'u sibiilli kunii jedhee maaliif jennaan nan sodaadhaa beekuu na sodaachisa jedhee akka kanaan giddii isheetu irraa hiikee jechuudha. Warri kaan yoo harkaan qaban achumatti kukkufanii hafuu jechuudha. Achitti kukkufanii hafu. Kanaafuu ofii ishee harkaatiin kadhaa meeqaatiin harkarraa wahiittu nama fixee boo'ee wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni gariin viidiyoo sana argitaniittu jedhee yaada. Bakka qabaan dadhabee jechuudha. Zallaqeedha. Maftaadha. Namni mana sana jiru keessatti qabaan dadhabee jechuudha. Nama fixee jechuudha. Jedhee sibiilli irraa bahee gubadhee jedhee akka nama ibiddi itti qabate kana olutaalee jechuudha. Gad of dha'ee jechuudha. Himimmaan isa keessa gadi jiguu wallahi na gaddisiise jechuudha. Maaliif kana gochuuni? Maaliif akkas ol gochuuni? Maaliif ol dadhabuuni? Isa amma namni nyaatu wallahi namni kun duniyaa kanarra bara duutillee itti mul'atu. Waan tokko itti mul'ataa jiru.
duune hin deemnaa boru hin deemnaa jechuun hin jiru bara. Akkuma amma gammanne kanatti wayinimmoo akkuma nuu darbe kanatti wayinimmoo akkuma teenye ilma namaa kana guddina jibbinee saqaayeessinu kana akkasumatti hafuu se'u addunyaa kanarratti. Isaaniin duutiin arguu se'u bara. Guyyaa tokko isa shirrii hojjetee isa keerii hojjete hinuma deema hundumtuu guyyaa isaa eeggata malee asirratti kan hafuu hin jiru. Akka waan waggaa 50 nyaattanii waan waggaa miliyoona tokko nyaattanii ilma namaa dadhabdanii lafarraati waan hin taaneetiin ilma namaa gubduu jechuudha. Rabbiin wajii keessan isin haa kennu. Amma sa'aatii kanatti nama gaddisiisu ilma namaati malee namni garii bineensa lagaa sodaata. Han sodaatamu ilma namaati sa'aatii kanatti. Bineensa caalu ilma namaati malee bineensa salagaa miti jechuudha. Dhugaa rabbi bineensi lagaa afaan hin beeku hin dubbatu garuu dhagaa miti. Indifamtani yoo fuutanii nyaachistanii obaastanii wajjimaan madasqistu ofitti. Ilma namaa hoo sasii wajjiniin haasa'ee kolfoo isa afaan keessan haasa'u. Wallaahi baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha viidiyoo kana arge. Akka kanaan kun gaggabee ka'uu dadhabee viidiyoo lammaffaa irratti funaananii irratti waraabanii jechuudha. Eddee kufe sana haati immoo qo'ee waan inni itti ba'u ilaalla jedha. Zallaqeenfamuu fudhannee mana kiimii deemna jedhu. Kun akka kanaanii giddi meeqan irra baay'ee boo'ee nama fixee of dha'ee lafatti. Amma immoo gaggabee iyyuu eddee gaggabe sanaa of hin barree viidiyoo lammaffaan irratti waraabame ammallee ofitti deebee of hin barree jechuudha. Bishaan itti naqanii annasaa muluutti aqatanii boodarra of allaalee sireerra ciibsanii amma ammallee of hin barree jechuudha akka viidiyoo gadhiisanitti kanatti taanaan jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilmi namaa waan nama dadhabuu fi mubaarak nama fiigee haadha isaa tattaafate haadha isaa bushatu waa qabeenyaaf miti wayiin miti. Maaliif akka ilmi namaa nama dadhabee ol jettanii deemuu keessaniif sin dadhaba qabeenya qabaattaniif miti bara. Wallaahi andur namni qabeenya qabaateef walitti hojjetee qabeenya qabaateef wali rakkisan se'a. Lakka ilmi namaa abattee deemteef argaa keessi dadhaba boo ardima kanarra deemuu keessi jibbaa jechuudha. Urgaa rabbi. Kanaafuu nama gaddisiisaa jechuudha ilaalanii ammallee of hin barre. Mubaarak akkas miti. Mubaarak abbaa beeku beeka hafa lafaatu beeka. Jaalala namaa kabajaa namaa malee isa xinnaaf isa guddaafis gadechuu malee takka haadha isaaf akka kanaa miti. Haati boosu na gaddisiisee jechuudha. Akka kanarraa citeera fe'ii rabbiitiin otoo mana quraanaa geessanii wallaahi isa wayya ture. Ammallee finfinnuma baasanii gara fudhatanii gara biyyaatti deebanii otoo mana quraanaa geessan bareeda. Bubee inshaallah wallaahi rabbiin fatanaa kana sirratti kana naqee kana sirraa olaa haa kaasu. Rabbiin illee akka duraatti si haa deebisu. Fayyaa kee duraatti yaada kee duraatti wallaahi balaa sitti dhufe hundaa kana rabbi siif haa qallashu siin jenna maal sii goonare. Wallaahi yoo viidiyoo arginu garaan nu gubate waan sii goonuu hin qabnu. Du'aa rabbii biraa sii kadhanna. Inshaallah fayyaa kee taatee fayyaa keetti nagaa kee duriitti rabbiin si haa deebisu. Rabbiin shirranyaa miqqanyaa sirraa haa fageessu wallaahi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa kun akka kanaati jechuudha. Of allaalee waan fuudhuuf waan kaa'uu dhabee akkuma argitan akka sireerra kanarratti kufetti hafeera. Haadhin boossii zallaqeen ofitti qabee haadhallee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal argatta mucaa koo saqaayessitee maaltu sii darbee maal argatta akkasitti mucaan koo saqaayamee jettee kadhattee yoo haadha kee kabajjate yoo haadha kee jaallattate adaraa siin kadhaa mucaa koorraa naa hiikii jettee giddii meeqaan hiiskisanii jiru. Rabbiin kee hirmaa taasisu baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi baay'ee tokko ulfaata. Kana fakkaata siniin jedha viidiyoon koo kan mubaarakii maayeef immoo asan immoo egaa godanyaan koos kaleessa fuudhee jira. Miinjee tokkoffaan immoo anaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Anillee karaa Oromoo isaarra hin jira jechaa jira. Garuu sargi sana irratti hin argamne malee miinjeen tokkoffaan anaadha kan inni jedhee dubbataa jiru jechuudha. Abshiri asan inshaallah atillee cuwaa burkee fudhate fudhachuun kee hin nafu. Inshaallah rabbi sinaa milkeessu wallaahi. Rabbiin jaalala keessan jaalala milkii jaalala gammachuu rabbi sinii haa taasisu. Atillee dafii seeni gara nikaatti seente jenna kalas laman jiru bakka hin sodaatin. Burukee
Burukeen udurin sodaata gisee wayii fuudha yaadatti manii gaafa giddii ittuma galee akkasiin sodaatiin abshir inshaallah ittuma seenii asan mokkorii ilaali handaaran jedhi handaaran qaqqabiiniiti lafa itti seenii ilaali. Akana fataa jettu lakki isinumtuu jidduu kana waan urgootu garmalee dhugaa rabbi fataa jettu isinillee waa jirti natti fakkaata akkasii wallaahi baay'ee tokko namatti toltu booda irratti parankii tokko irratti hojjetee jira sanillee jechuudha sobee otoo maayee hojjenne deemu duubaan kufee sobee iyyisiise takka jechuudha dhugaa seete miskiintittiin iyyite jettee jechuudha. Namatti toltu hin babbareeddaniire akkasiin wal biraa bareeddu waaw lamaan keessan dhugaa rabbi ilmoon sin jidduutii baatu maashaallah tabaaraka rahmaan maayeenis adii asanis adii faranjii masin jidduutii baa inshaallah rabbiin jaalala keessan jaalala zalaaqii siniif haa taasisu itti fufaa siniin jenna maashaallah akka kanatti maayee akka kana maayee jabaadhu. Diinii kee irratti illee inshaallah baay'ee tokko namatti toltu dhugaa dubbachuu fi fataa zanaa jechaa jirtu eengadda habaaboo gosa har'ama shirri jira sinittuu yuyyuu jaalalli fiqirii sinitti mimmi'aawuu jalqabee fakkaata duraan homaa miti eddee burukeen itti galeetii mimmi'aayee taa'ee sinumattu lakki homaan jettani karoora qabaa jirtu karoorarra jirtu karoorarra jirtuun tateefi asani gaama minje tokko faana himee jechaa jirta homaa miti inshaallah kan keessa akkasuma achiin sinaa haga'u hunda keessa nu dhugaa dubbachuu wallaahi rabbiin achiin sinaa haga'u sinaa milkeessu inshaallah harka wal qabattanii akkuma gaafa achii ol dhuftanitti akkuma kanaan harka wal qabadhaa milkaa ammallee itti fufaa siniin jenna kana fakkaataa siniin jedha ummata koo egaa walitti sinii hunaanee sinii fide tokkoffaan mubaarak garaa nagaddisiise tokkoffaan immoo gammachuu asan kana maayee fi asan kana fataa jedhan walitti hunaanee fidee dhufe jara kana jechuudha. Akkas fakkaata maalii fi urgaa jiru sargi sirriitti urgaa jira samoonii kana sargi nu nyaachisuuf fakkaata isaanis goddanyaan koyyuu itti seenee jira jechaa jira amma asan. Warafaa qabachaa warafaa qabate fakkaata warafaa irra jira.